Adda sikabet. Otuma dunia ra jirani jaartii tijaara bina gadi. Kenapa nama kalau rano? Kenapa nama kalau rano lu nak kata kamu kenu? Nini malo doni belu bunjurote. Namatti. Anuma fuudhee abonii fuuna jennaan wayni fuudha jeetumaan wajjabdu nama qabat way bada ana intal faayo wayyaar maal isa zalaalamati manuma kana agguma takka sinar kuuta mala alawaada keessaan deddeemetti halkanii guyyaa gisee alawaaduma keessa dhaabbatte meeqam yoo dalagaa giseen galu manaa sin arku isa maal khabiraa jaarta biraa qabda waan godhatanii namni gabbee namni gabbee waan godhatu jaarta biraa qabda moo maal mee hugattay wayin godhachu jiraga wayin godhachu jira waa maal godhatame ayyaana godhatame isaan biraa dhiqaga yaa waan dubbii tana shakkeetiin jira attumaanii si baafadhaawu jaarta biraa qabaachuu fi mana si qollameetiin deemaa hoogana ammaan boodonni biraa takkan jirtu gadumaa bee waan godhadhu jechuudha hay duuboomee dalagaa kutee tamaam gidee manaa dhufu siyaamee namni bakkuma kana kaya alaatuma kana keessa isaa takka guutuu ta'a zaata akka meeshaan biraa dhiqa tinaa tokko mee wachuudhaan dhiqadha taawwa hin godhadha dalagaa madbara dhagaa isaatiin beektu dhiira handa laadhatan seenteen beektu mee tanaaf hin keessa tura waa hedduun godhadhaani jee ganaa dhaggeeffadhu wanni ni sitti himu qoftiin arraan booda dalagaadhaan dalaga jetteetis gadin deemtee asii gadin bahin ulaa manaa tana gadin bahin tamaam ani dalagaadhaas ulaasi qollabeetiin deema manatti tamaam ulaasi qollabeetiin deema taayibatti biraan dagaa geeleetii biraan dagaa akkasirraa gadin baani ganaa ammaan booda annamaa wajjin daladeen qabaa daladdeetti wayin bineensatee qabaa kamitti hayyee gaa gurbaa telefoona isbiin dalagattee jiraatti gabbaatee waa godhatti geeleefi bira dhayti ollaa bira dhayti ollaa bira sin dhaqu namarraa hin qabaa ta'a jechuudha hayyee gurbaa gartee haati dawwattu gurbaa gabaabaa gabbataa san gartee telefoona isaa keessatti arkeetiin jira footoo isaatu duraan keessa kaafattee keessaa qabdu gurbaa saniif dawwaltee gurbaa isa saniif deeyte inni haasi fuudhu yaartii isaati ani nagoomaan laffee halkanii guyyaa qaatiraa bulee deemee dalagaa achi deemee dalagaa ati niin dalagattee si gabbaatee bakka gartee barcaan jiru bakka konfoleessi jiru achi deeytee achi qamaanaa ooltee achi naa galta anoon walaa akkanattiin dalagee akkana horkee akkana jira yooniif hin deemee geelee diyyafaa biraa qame eeysaayi maallaqa baate sanfite eeysaayi maallaqa baate sanfite gurbaa sanii sikkanna edaan dhagee gurbaa akkam nama neef kabaji gaammaan tana dubbii biraan irraa barbaadini gurbaa akkam naqabin qamaan qabdan dalageetiin galaa waa'in godhaddaa geeleetti bira gadin bahin olla gadin bahin waa matbaqa isaan godhatin hin dalagin sittii qollafa giseette maaliyaan namaa miti gurbaa sikkannaa siija gurbaa sanii sikkannaa gurbaa akkam isa haa gartee mana mana gartee gurguma tokko na garreen amma gurgumaa san jiru wallahi billahi na garreen ayyaati kana beeke an wallahi dogoleetiin fira keetittis ni nama keetis ni bida nama keessa gadin behini eega hayatu taate nama ni qabdaami namatti si bakka badiin tijataa deebitee taate adda baasan tama biraadhiisiti ulaa qulfii qollabeetiin deema mana kanaa gadi been telefoona keetis as kan telefoona keetis kan telefoona leeshin kan amma gaasirraa hin fuudhaas kan ni kan leeshin kan telefoona dhakkan afaan albaan lees jettee alatti dubbatini telefoona dhakkan hin kan maaliif hin kan ati tun jaartiti jaamiti hay jaartuma fi raagiti haqa dhaban meema aaluma uummata maamatittiin dabarfadhaa eenyu sinjee jaartiteeti miti deeggatu guyyaanii fi nan dalagaa qote san halkan sa'a afurittiin dhufe gurbaan san mana kana dhufee taa'ee isaa qabu jiru jimaan garaabaan akkasitti dhaabbatu san eenyu ati akkam naan jette adeera kee faara dhufee asi qamee kutee naan jette dawwala gaafadhe hin dhufne jaartiin ta'e gurbaa biraa jira akka bira fidattee asii gochi qamee deemu jaanii namutu natti himu jira ati quban qabdu malee gabbee warra biyya guutuu quba qabalaa biyya guutuu kana laal akka miidiyaa irratti kanatti kana shirichuu jettee kana namuu dubbachuu jira. Gaafadha jee gabbee wallumaatti tokkana jeerra wallumaatti hime nama fiddeesi qamaasifte jee kanuma jeerra feeqamee hote. Adeeruma jee dubbuma jirra fidanii narra kaayamee adeeruma jettee filima baaftee gurbaa fidattee warra keessanitti dawwaleetiin kunoo ammaan tana si hima ati haqa kiyyaa jaartiitii jaamiti yookana taate yookaan cabseetiin akkanatti ablees fidadde miira sirraa akkanatti badii qabaatee diraawu bakka gurbaa sana hojjetees moo osmaan jiru gurbaa fidatta
Inaafu maddaasi qabe dura waan akkanaan qabdu malee tan maddaasi qabeeti. Osuma dunia irra jiranii jaarsa jaartiitti jaala bina Kinaafaan nama qaluu irraan oolu beeka. Kinaafaan nama qaluu irraan oolu na qalta qaamuun kennu. Ni ni mallo dooni fi lubbuun jiruuti namatti ni bee yoo waate gurbaa keessanii kana na godhe ammaan tanaa ni beemu. Naan itti himate. Ni maqaa adeera qabdaa fira qabdaa namni nama qabna ni jira. Ayyee gaanii mataa irra waliiti ammaan tana. Ammaan irra walee. Irra wali. Guyyaa isa irra waltee laalte. Natti qollabee. Gaddiis gulfi. Guyyaa isa irra waltee gaddiis namana. Guyyaa isa irra waltee laa guyyaa isa irra waltee. Ani lubbuudhaan si baasa ani immoo dalagaadhaan deema. Ammoo ulaasi qollabeetiin deema. Akkaan ani irratti dawwalee ni gala. Amma dalagaan deema ammoo gidee nan gakkute ati gurbaa yaa maddu tamaam. Telefoona ni qabdaami. Soitaan gurbaa fi waan takka irraa qomuun qabu hojiiti jedhamanii. Ayyee ani dalagaadhaan deema. Haaloo Adam gurbaan keessanii fi lubbuu kottu na biti mee lubbuun naan jira. Awwaan naan tuun beekaa gabbee matbaqa isaa godhadhu namaa wajji haasofta dhiirra janaateen daminaa mindiiraan mana kana dhufee kamajee kun amma dalagaa irraa na dhorkee dalagaa irraa mana nagalchee ulaana cufee na biraa deemee kun kophaa kiyyaa mana keessa taa'u jira ulaana cufee kan itti gabbee bicaanuun qabaallee daanis itti rajee kan akkanatti na dhaabaa bulcha lubbumatti jokottu na biti kun waan inni itti jiru badiin jettoo ofii tasaa ta'uu dhufteetuma dabartaa wee. Ayyaan keessa akka isin itti gaafatamtan. Ayyee dafee qottu. Tamaam. Eenyu? Alhamdulillah. Maal taatanu? Gurbaan keessan kun akkanumatti nama jaammatta nama mana qaamaa gabbaatu nama fudhatana ni nama janaajjanta jee lubbutti kana na dhibachaa bilaal kan rabbi guyyaa galoo kana ulaana cufan na biraa deeme dalagaa hundarraa dalagaa sandahitti dalagatta nama deemtee qamaata maal jee. Maal ta'e qilleensa sufa mootichi ilaalanii. Ni beekaa ani naaf adda akka fidee kun amma ablee mana kaatee bulee galee siin diddira jee kana naaf fiigaa qolbii hundana qollafa na biraa deeme kun ammaan tan yoon deelle akka gartee isinillee na dhageessanii na barbaade. Isaa bideenni waan takkaan qabetan. Maaliin beekaan? Dachiisuu hamaa maal gidee dhufu ejaa deema. Ani ni beekaa gizee dhufe kanuma nyaara gara galchee dhufu kana walleen gorsa namaa ta'e hin beeku ani naaf maddaa takka bitate gizee dhufu maaltu sibira qame maali garaabaan tokko nama gartee ijoolleen saayiba isaa taganda isaa tanuma inni beeku faan qamaatee deemte. Ni namaan naa hime jeetuma dhufee kanatti lubbuun na dhiibachuu jira mata waan keessa gabboo ni janaajjente telefoona buutee kutte maal taate maal janaajjentee dhufte meeqa qabni keessa jiru kanuma haala. Telefoona saayiba isaa jira. Eenyu si qaba? Saayiba haree ni qaba. Saayiba haree argine annama inni waliin deema. Dalagee galaan saayiba gartee ijoolluma gandaa faadhaa ta'e waliin jirtu gisi dhufee bira qabee deema malee hin agarre. Maal guyyaa keessa bitan keessan. Ani ni beekaa akkana lubbuun na dhaabbachuu jira akkana na cafaa kaahuna. Maaluma ta'e amma takkaa irratti dhageenyaa akkanaati. Zamanuma kana bidee duraan illee hin qabu. Zamanuma kana bidee baasa ammaan ta'an. Inuma ablee na deemu jira gisee ableedhaan akkatti didira jee gisee na deemu. Ani akkamiin ta'e yoo na ajjeese. Dubbiin jabdu sala. Gaddallee dhuftee asii qamaatee kutte garaabaan ni jirtee miti ree. Dhufee maaltu asii qamee qote. Mungkin kati jaalattu fidattee qotte ana kan zaa meeqaan galaqa. Guyyaan galtaa nama janaajjanta fidattee asii qamaatee fi kaniin adeera keeti kaniin jiru us faraddu jee akkana na fiiga uleedhaan. Kuntuuttaa hundaan inni maal kuntuuttaa hundaan na eegalee homaan ta'e. Kuntuuttaan ableen uleedhaan sookanni kun hundi oluma dhumaal kan hirriiban qabu ani. Ollaan na dhiyoonni fi ollaan na dirmata jaartitti jirraa maal qabdinti ollaadhaan lole. Dubbiin jabaatti kan nama inaafu nama jeesu. Maal keessaa qabu jaani. Nama inaafu nagaan sallee jiru kaa. Garaaba dinqitti naa qabee qote. Inni nama cimaan qabaane illaa maayi boo qaalichi dubbiin jabaatti immoo. Silaa biyyataa ta'e hundi chaata'ee deemaa kan nuti seenne jee. Namni qe'ee fincaanoo qollabee deema. Anneen beera. Telefoon kau beera. Abro? Isi nete. Kotu mana kan jira nabi. Muda jira kotu. Jangan gila gitu nete. Yalla tu kotu. Hanya bala. Wan tekan daging itu. Dulu jira kotu. Anggo iya. Pinjam batan. Ini aku amal ada begitu dia katakan lagi. Turun hara. Ante kombe. Sen. Kau sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam lagi. Mari dalaga rapor dumma nakkan ante nabi de. Oh dalaga mi to duan dai ndege ot. Betai. Raya nakkan adero. Ayo. Param ma dalaga re pokote. Mata. Kalau tema tentena mati. Ulau itman kecil dia, mana sitting kalau baca mana wain kalau ke. Mana deh kerja yang kelihatan mana lepas suruh tamu, sami suruh tamu, saya bagai itu mana ni asal juga.
لا وانا مثلا كاو جنن يعني تمام دبنا ما كمسي تون كابني وانا نجي اني وسلامتا والغافني ولدلون بني نجي انت يجيني كسي دلغان دي ما يجيني برادي مي اكون وانا مثلا كاو جنن انا مره خيس مالي قبل اللي تجاونا تو هاي ونو تاني جوتن يا بو اسمتي تدبنا مي غافدو خبرني شفاتي يمبرني زمان دبنا ما جا كم كم قرسي تي اتال كنت كيسن الله ان قام تي ما يسن جالس جافا انا جبت مال غتن جتن نما اريدا الله تو كاين ينسنا قبل انا كمتي نما تو سي كمتي كان ما هو ادمي بفي كمتي قبل انا فيته اكاسي قبلون دانا في جال كلبوتين بولي انا بين دوغله اميغا هكذا يوم قبل ما تبقى سوا دلغد ni janaajjanta nama wajji maal jetteetti na wanta itti dalagaa irraa kun na buuste nama janaajjante ganta keessa deemtee qamaataa dalagaa hin ooltu naan jedha kun waan akkanaa kanarra jira ableen na fiiga lubbuutti ijoollee kana ajjeesu taate kun isa. خلاص انا دي بنا بلي بدي كلا دلها كنت انا نودي ما ادري سامي حين يوتلات اتكلم انا مامبو دربو دغنا تديبو akkana maja guyyu kana maja وانت كان guyyu galgala na deebi amma ati deemnaa na kamin na himante انا ني تديبي انا تتقابل اقول كلا ديبيته عرفت ديبنا تولرت ما لتو اسمه فودي كلا غادي انت ما انا هي تاغل سيبر لندو شو كاسي لنا قلتوني فتاده